hedduutu keessummeessamaa ture jedha. Kanneen umriin dargaggeessa ta'anii fi siyaasa OPDO keessatti nama reef boquu ol qabachaa jiran keessaas Abiy Ahmed namni jedhamu tokkos sodaa malee dhimmoota jajjaboo kaasee akka hoogganoota sana qeeqaa ture gabaaseera Addis Forchuun. Waajjiraalee federaalaa dabalatee hanga raayyaa waraanaatti akkasumas dhimmoota meetikii fi dinagdee biyyattii ilaalchisee loogiin sanyummaa ifatti akka mul'atu namni tuqe sodaa malee aangaa'ota sana balaaleffate dargaggeessa kana ture akka Addis Forchuun jedhutti. Dargaggeessi kun itti dabaluunis raayyaa tika nageenyaa biyyattii meeshaa ittiin uummata hacuucan ta'uun akka tajaajilaa jirus ibseeraa jira. Hoogganooti gameeyyiin walii isaanii gidduutti malaammaltummaa fi firaan hojjechuun akka wal komataa turanis bal'isee lafa kaa'eera. Namooti haati warraa isaanii daldala keessa hin jirreef biyya alaatii herrega baankii hin qabne harka isaanii akka ol baasaniifis gaafatamuu isaanii Addis Forchuun tuqeera. Namoota meeqatu harka baasee eenyutu iftoomnaan isa kana immoo amane Addis Forchuun gadi fageenyaan isa kanarratti hin ibsine. Kan biraan mormii uummataa yeroo ammaa biyyattii hunda waliin ga'aatti jiru kanaaf kan madda ta'e taayitaa qabanitti dhimma ba'uu aangaa'otaa sanatti fayyadamuunis qabeenya horachuu fi qabeenya biyyaa akka kan dhuunfaatti dhimma itti ba'uun mormii uummataaf akka isaan saaxile bal'inaan kaayeraa jedha. Durataan Ihaadeg obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny walgahii sanarrattis aariidhaan guutamanii akka dubbataa turanis Addis Forchuun odeeffannoo keessaa na dhaqqabee jechuun tuqee jira. Aariin obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny sun hoogganoota gameeyyii paartichaa sana biratti akka hiika qabaachaa hin turres tuqeera gaazexaan kun. Keessumaa dhimma kiraay sassaabdummaa ilaalchisee callisuu fi of qabuun obbo Abbaaduulaa Gammadaa darbee immoo murtoo irratti laamsha'uun dura ta'an paartii Andim obbo Dammaqaa Mokonnin obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyiin baay'ee akka aarsee haasofsiisaa turedha kan Addis Forchuun barreesse. Doolaar miliyoona dhibboota hedduutti shalagamu kan maqaa ijaarsa warshaa sukkaaraatiin achi buuteensaa dhabamee fi obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny maqaa obbo Abbaay Tsaayiyyee kaasanii komataniiruus jedha. Keessumaa dhiyeessii sukkaaraatiin biyyi isaanii of danda'urra darbitee gabaa biyya alaaf dhiyeessuu jalqabdii jechuun kan silaa ganna darbe hojiitti hiikamuu qabu. Maallaqni ijaarsa sanaa miliyoona dhibba hedduun achi buuteensaa dhabamuunsaa waadaa bulchiinsa isaanii uummataaf seene raawwachuu hanqachuu isaatiif kan itti gaafatamummaa fudhachuu qabu akka obbo Abbaay Tsaayiyyee ta'u Hayilamaariyaam Dassaaleeny tuqanii jiru jedha. Walgahii kanarratti miseensoti sochii dimookiraasummaa biyyoolessa saba Amaaraa Andim umriidhaan dargaggoo ta'an sodaa tokko malee akka waa hunda ifatti dubbataa turan akkasumas Hayilamaariyaam Dassaaleeny kanneen aangoo qabanitti fayyadamuudhaan uummata saamaa jiran isaan galfata sabaa nyaatan ofitti marsanii taa'uu isaanii ifatti kaasanii komataa turanii jedheeras. Keessumaa namoota akka Birhaanee Gabra Kiristoos fa'aa nama hiriyaa muummicha ministeeraa duraanii obbo Mallas Zeenaawwii turan Harkabee Qubaayifis hiriyaa turan. Aangoo ofitti akka malee dhimma ba'u isa jedhuun akka qubatti qabamaa tures eereera. Gama biraan obbo Harkabee Qubaayin muummee ministeeraa biyyattii akka taatetti of ilaaltaa jechuudhaan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny aariidhaan dubbachuu isaaniis ibseera. Keessumaa eebba paarkii industirii hawaasaa irratti wayita affeeramanii dhaqan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny daqiiqaa 10 qofaaf yoo haasaa taasisan Harkabee Qubaay garuu dhimmoota siyaasaa fi imaammata biyyattii ilaalchisee wantoota isaan hin galchine jedhaman keessa galuudhaan daqiiqaa 45 guutuudhaaf akka haasaa turan obbo Hayilamaariyaam waltajjii kanarratti kaasaniiru jedha Addis Forchuun. Walgahiin sun kan xumurame sammuu nama hundumaa keessatti kanaan booda ga'een obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny maal ta'uu mala laata isa jedhu akka uumee fi tarii sadaasa dhufu kana yoo manni marii banamuu kaabinoota isaa jijjiiruun muddamuu akka malan hameen tokko tokko akka dhaga'amaa tures ibseera. Akka Addis Forchuun jedhutti inni kun ammumaa jalqabee jira jedha. Ministeera manneetii fi guddina magaalaa kan ta'anii Makuriyaa Haayilee aangoorraa kaasuun illee mallattoo haaromsa sanaa akka ta'edha kan gaazexaan kun dubbatu. Tarii kana booda miseensa Ihaadeg ta'uu baataniyyuu namoota hojiidhaan dorgomoo ta'an kaabinummaa keessatti hirmaachisuuf akka jiranis hameen jiraachuu Addis Forchuun maddeensaa tuquun gabaasee jira. Walumaa gala balbala cufaa sanaan booda wantoota waltajjii sanarratti keessummeessaman bifa kanaan oliitiin kan Addis Forchuun lafa kaa'e. EBC'n qabsaa'ota Ihaadeg gameeyyii kan ittiin jedhe namoota akka obbo Barakat Simoon Abbaaduulaa Gammadaa Dr. Kaasuu Ilaalaatiif obbo Abbaay Tsaayiyyee as fiduudhaan jijjiiramni dhufuu mala jettan kun maal fakkaata dhimmoota akkamii irrattis kan jijjiiramni kun ta'uudhaaf adeemu isa jedhu irratti bal'inaan mariisiseera. Gara ijoo dubbii isaaniitti otoon isin hin deebisne qabsaa'oti gameeyyiin kun gaaga'ama lubbuu namootaarra ga'eef akkasumas qabeenya barbadaa'eef gaddatti dhaga'ame ibsachuun isaanii
kan lubbuu dhibboottaan badaniif har'as badaa jiranitti qoosaa jiranillee fakkaatu. EBC'n isaan kana waliin mari'ate gaaffiin uummataa sirrii akka ta'e rakkoo jabduun hoogganoota paartii isaanii bira akka jirtu amananii guyyaa lamaan booda loltooti isaanii magaalaa Naqamtee namoota 3 guyyaa saafaayyoo ajjeesan. Dambidooloo irratti ammoo dargaggoo 2 irratti fuulleeffatanii morma keessa dha'anii ajjeesaniiru. Harmeen mucaasa tokko reeffa mucaa koorra teessisanii anaanis achitti reebanii na caccabsan loltooti sunii jetti.